akkuma hundi keenya beeynut bitooteessi 24 siidaa bilisummaa walqixxummaaf obbolummaa Itoophiyaa bu'uura tokkummaaf injifannoo ummattootaa irratti hundaa'e itti dhaabbatee guyyaa ciniinsuun jijjiiramaa bara dheeraa fedhii fi hawwii mirga abbaa biyyummaa itti goonfannee fi siyaasni shiraa seenaa itti ta'edha. Bitooteessi 24 gaafii abbaa biyyummaa fi walqixxummaa uummata Oromoo deebisaa itti argate guyyaa sirni federaalizimii dhugaa hojii irra kan itti oolu eegaleedha. Biiftuun jijjiirama bitooteessa 24 Itoophiyaanota hundaaf ifee sabaa fi sablammoonni biyyattii moggatti dhiibamu irraa baraaruun dhimma biyya isaanii irratti bilisummaa guutuudhaan akka hirmaatanii fi murteessan mirga kan gonfachiisedha. Akkasumas biyya keenya jaalala tokkummaa dhiifamaan dagaagsuun lammiileen duudhaa obbolummaa dhugaatiin akka waliin jiraatan guyyaa bu'uura kaa'edha. Bitooteessi 24 guyyaa ummattoonni Itoophiyaa keenya fiixaa hanga fiixatti hacuuccaa gita bittoota gartuu xiqqoo jalaa bilisa itti bahuun waanjoo gabrummaa ummata keenya irra ture hundeen buqqisa. Bitooteessa 24 dura ummanni Oromootis ta'e ummanni sabaaf sablammiin biyya kana gabrummaa addaa jala ture jechuudha. Taatee san dura sabni xiqqaan saba guddaa bulchaa ture. Saba walqixxummaan hin jiru ture. Walqixxummaan dinagdee hin jiru, walqixxummaan dimokiraasiin hin jiru. Gita bittaa ture jechuudha. Bitooteessa 24 wajjin wal qabatee Oromoon lammata akka dhalatetti sabaaf sablammiin akka lammata dhalatanitti laaluu ni dandeenya jechuudha. Maaliif yoo jennu taate Oromoon waggaa san dura gaafii hedduu qaba ture. Gaafii mirga abbaa biyyummaa aangoo qixaan fayyadamuu irratti Oromoon gaafii hedduu qaba ture uummanni Oromoodha. Bitooteessa 24 irratti sagalee uummanni argateen muummee ministeeraa ta'ee uummanni Oromoodha waggaa 150 booda masara mootummaa deebuu danda'ee jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodha akka waan haarawatti dhalatee uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoonni sirna kanaan amma walqixxummaan jiraataa jiran jechuudha. Sababa bitooteessa 24tiin walqixxummaadhaan hundi sabaaf sablammii ija tokkoon laalame walqixa jiraataa jiranii jechuudha. Guyyaa seena qabeessa guyyaa xiiqiidhaan guyyaan Oromoon hundi bilisummaatti harkatte guyyaan kun dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa deebi'een dhufne maaliif guyyaa seenaa keessatti galmaa'e seenaan Oromoodhaaf galmooyte jechuudha. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa akka laafatti dhufe odoo hin ta'in guyyaa qabsoodhaan guyyaa wareegama meeqatti kafallee ittiin harkanne itti asiin geenye jechuudha. Sanumaafuu guyyaa kana kabajuudhaaf as dhufuun kiyya an hedduu takkan carraa qabeessa yookaan immoo galateeffachuu barbaada jechuudha. Biqiltuu gisee dhaabdee abbaa jala tuqataa mire. Saniifuu gaani kun safna cinaa buune karaa hundaan Dr. Abiy Ahmad cinaa jirraan jaa Oromummaa tana bar duraan limoorii liqimsaa turre. San hunda raara nu baasee injifannoo nu kenne bilisummaa nu kenne ifan nu baasee jaa guyyaan irraa kun guyyaa ifaati. Kabajamtoota hirmaattoota sagantaa kana injifannoo gama siyaasaa diinagdee hawaasummaa fi hariiroo alaatiin arganne tarkaanfachiisuu fi itti fufsiisuun Itoophiyaa badhaadhinaan dhugoomtee fi qormaatilee imala keenyaa kanneen ta'an
ilaalchaa fi gocha finxaalessummaa dabalatee rakkoo hannaa hojmaata badaa hanqina kenna tajaajilaa fi qaaloominsa jireenyaa hujii dhabdummaa wal qabatee deeggarsaa fi qindoomina hawaasa keenyaatiin furuuf akkasumas nageenya itti fufsiisuu qabnu sadarkaa hundatti mirkaneessuudhaaf galmoota misoomaa qabanne miira biyyaalessummaan olaantummaan fiixaan baasuuf xiiqiin hojjechuun dhimma xiyyeeffannaa hunda keenyaa gaafatu. Jiramni egaa mootummaan filamee booda jiru diinagdee irratti jijjiirama guddaa jira. Walqixxummaa saba irratti duraan kan saba tokko irratti xiyyeeffatee ture. Sabni hundi walqixaa miti. Saba muraasaatu paartii muraasaatu biyya tana shirakaraa ture jechuudha. Amma eega jijjiiramni dhufe booda paartiin naannoon 9 turte 13 taatee jirti. Walqixxummaa qabaa jechuudha. Warri aggaarii jaaman sun amma walqixa hiree biyyaa namni hundi walqixa murteessuu danda'a. Anaa si beekan hafee jira jechuudha. Diinagdee irrattis diinagdeen akkuma duraan uummanni Oromootis ta'e uummanni Itoophiyaa diinagdee irraa fayyadamaa ture. Diinagdee sobaat ture. Akkuma fakkeessumaan tarsiimoon bocame tarsiimoo fakkeessuti. Amma eega jijjiiramni kun dhufe qotee bulaan inisheetiivii haarawaa ijaarame qamadii oomishuu danda'ee jira namni boonaa kan nyaatee akka bulu godhuu danda'amee jira jechuudha. Kun jijjiirama kanaan argachuu dandeenya. Piroojeektiin mootummaadhaa sadarkaa biyyatti Abbayyaa irraa kaasee piroojeektiin gurguddaan dhaabbatee karaatti maallaqni isaa nyaadhamee dhaabbataa jira. Eega jijjiiramni kun dhufe piroojeektiin haala ittiin hin beekamne baramee hin argaminin ji'a 3 ji'a 4 waggaa takka kana kanatti piroojeektiin dalagamee uummataaf tajaajila uummataaf eegaa jira jechuudha. Kun akka jijjiirama guddatti laalaan akkam tokko. Kenapa untuk kan lo so? Manara nak kau lo yo? Tunggu dulu ber. Lo kono bute ber. Guyyaa faajii bilisummaa guyyaa faajii walqixxummaa guyyaa sirni cunqursaa itti diigame guyyaa aduun bilisummaa itti baate ummanni Oromoo godina Harargee lixaa kutaan aanota adda addaatiin irraa dhuftan bitootessa 24 baga ittiin isin ga'e baga ittiin nu ga'e jechuun barbaada. Keenya guyyaa cimimuu ilmaan Oromoo keessa galanii guyyaa irraa kun isaatu nu ta'a dhalataa keenya nu dhalata uummanni Oromoo hundinuu kaabaaf kibbaa gamaa gamana hawwaa ture guyyaa itti milkaa'edha. Guyyaan kun guyyaa injifannoo saniiti. Guyyaa injifannoo kanaa akka galma nu ga'uuf ganama barii barraa qallafaa kaane as magaalaa hirnatti argamne jechuudha Arraanaa Xuullotti. Kanaaf nuti akka dargaggeessi arraas boruus muummicha ministeeraa keenya cinaa jirra arrallee borullee muummicha keenya cina jirraa jechuudha. Hidha Abbayyaa nuuf godhe akka naannoo keenya qamadiin facaafne waggaatti huggulama. Hulaa keessan dura dhaabbadhaabe waan adda addaa qaalona dhoortoo kadhanne alarraan galchinu gana ni kennina malee uummata alaatiif. Gama fayyaatiin ashuraansii uummata keenyaa kennadhaa nuun jeetti asii ilaa Xuqur Ambassatti uummanni keenya boonaan hakkamamee jiraatu jiraachuu hundatti eega Dooktar Abiyyi dhufe waggaa lamaan kana keessatti shanillee hin jiru wagguma lamaan kana keessatti jijjiirama guddaa nuufiti bishaan boombaa ulaa duraa waraabbanna ifaa ulaa duraa ibsanna jijjiirama kanaa oli ni dhufa jeetu yaadu. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u jecha gaafataa ture uummanni Oromoodha. Amma afaan Oromoo yoo xiqqaate paartiin kun afaan hojii 5 godhee hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf jijjiirama guddaatu jira jechuudha akka biyyatti. Jijjiirama kana immoo akka uummata Oromootti akka sabaa sablammitti uummanni beekee waan isaa wayyu waan beekuuf uummanni paartii kanaa fi
jijjiirama kana tiifachuun jijjiirama kana miti kabiraa irra dabalachuun gahee ummataatii jeeti yaada kiyyetti. Arda wanni asitti argamneef jijjiirama mootummaan keenya fide gammachuu yeroo sanii isaaf gammachuu asitti argamee jechuudha. Jijjiiramni lafarratti yoo laalleewu akka ilma namaa waa yaadutti yoo fudhannee waan guddaadha. Ka duraa nageenyi lafa qabatee, ka rafuu dhabe rafee, ka bobba'uu dhabe bobba'ee, ka daldalatuu dhabe daldalatee, ka bitachuu dhabe bitatee jiraatee jechuudha. Kuni jijjiirama baay'eetu akka jirutti hundaa'uu qabsiisee lafa qabsiisee waliin ga'e jechuudha. Kuni jijjiirama guddaadha kun. Anam akka jiru nagartu guddina kiyya kanaan nama guddaadhaan. Anaafuu hojii naa uume lukkuu horsiisuu jira, horii qillibirra jira. Ammallee dheettanii ilaaluu dandeessan injifannoo cimaa kana achi waan inni muun qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa kan akka guyyaa seenaa qabeessatti Oromoon hundi kunuunfachuu qabdi, jabeeffachuu qabdi. Maaliif guyyaan kun guyyaa akkanuma dhufe otoo hin ta'in guyyaa dhiigaa fi lafeen ilmi namaadhaa itti caccabee itti argame waan ta'eef Oromoodhaaf wanni dhaamu guyyaa kana akka guyyaa ajaa'iba guyyaa seenaa qabeessa kana jabeeffatanii kunuunfatanii eeggachuu qabaniin. dargaggoon keenya yoomiyyuu taanaan waan harkate jabeeffatee waan qabu waan namni waan xiqqoo qabu jabeeffateetu guddootti dhaqa. Jijjiirama kana dhiiga ilmaan Oromootiin dhufe jijjiirama ilmaan dhiiga qeerroo Oromootiin dhufe kana qeerruma teenyatti iffata har'aas boruus. Tanaaf jijjiirama kana daran ammallee aarsaa barbaachisu itti kafallee wareega barbaachisu kafallee tursiifachuu qabna jenna. Inni kunuunfannaa jechuudha. Gama hawaasummaatiinis jijjiirama guddaa bal'aatu jira jechuudha. Waan takkaa uummanni biyya kanaa uummanni Itoophiyaa argee dhagee hin beekne argaa jiru. Dinagdeen hawaasummaan gama fayyaatiin gama barnootaatiin kana dura jijjiirama dura fakkeessidha. Hundi guutuun tarsiimoon bocamee akka biyyatti gabbu'ee guutuun kan fakkeessuudhaaf bocame malee kan uummata jiddu galeessa godhatee miti. Uummata fayyadu. Uummata muraasaaf saba muraasaaf wayyaanee qofaaf kan tolfame. Amma garuu paartiin kun kan uummanni filate kan uummata keessaa bahe waan ta'eef tarsiimoon akka mootummaa qabatamee deemu guutuun tarsiimoo uummata jiddu galeessa godhate jedhu yaada. Mana barnootaatiin qabi, mana murtii aadaatiin qabi. Uummanni dur baasii karaarra deemee aanarraa ka'ee hanga gooti, ardarraa ka'ee hanga aanarraa ka'ee hanga gootini deemu hundinuu qayetti hiikkate ka dur baasin saaxilame hundi saaxiin jalaa bahee jechuudha. Kun dhibbeentaatti misaalam qabu waan duriyyoo fudhanne jechuudha. Dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan bahee qarree fi qeeroon hundi dhaabbatee maddii dhaabbatee gargaarran galma ga'uun dirqama. bara Oromoon walqixxummaa biyya kanaa ittiin mirkaneessuu danda'e bara Oromoon aangoo olaanaa itti qabate waan ta'eef sirna cunqursaa waggaa 150 booda bara injifannoo itti arganne waan ta'eef uummanni godina keenyaa hundinuu sagantaa kanarratti argamtan baga gammaddanii baga gammanne jechuu barbaanna. Walumaa galatti guyyaan kun guyyaa deeggarsa paartii keenyaatiif qabnu itti mul'isuuf karoora badhaadhinaa eegalame itti fufsiisuuf guyyaa waadaa keenya itti haaromsinuu fi waan ta'eef hirmaattonni hiriira kanaa fi deeggartoonni mootummaa keenya hundi baga guyyaa seena qabeessa kanaan nu ga'e qaama jijjiiramaa kana ta'uun keenyaatiin baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. መግባት እንደማንችል ታውቃለህ? ሞላ ስታዲየም አስፋልት ነው ገና እኮ ነው ሰው